أشمار كفوني كبيم توتام دعوة تصرمي ميديا نتركضو أمان ركب كمنام hiidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaalitti diddaala gannaa nyaataa keessa jiran keessa namoota dadhabanii kufan gidduudhaan hiidhamtoota lamaaf rifariin barreeffamee fi gara hospitaalaa geeffamuu isaanii maatiin himan. Hiidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaalitti guyyaa 12ffaaf diddaala gannaa nyaataa keessa kan jiran yoo ta'u لجنة قوية كورنا فراي قلم داوي تبدأ وبرجنة عفا بونا تبلم عرفات أبو بكر فيم كجت إسا ملصا دربس هنگام ماتشم نموتا دد أبني كفن يوتان بونا تبلم فيم عرفات أبو بكر هرّا والأنسى دكتور أنفا في موتما من الأق على تيتين أرجعت رنيس هال فياساني فويو عند أبا مفجر هوسبيتال ولا ناتشم دبر فمني جراجو أرميا ميديان تركو دفن أرجعتين مركني فتجرام hiidhamtoota siyaasaa Oromoo kanneen keessa irra jireessi isaanii hedduu dadhabanii laafatanis wal'aansa gulukoosiis ta'e nyaata fudhachuu diduu ittuma fufanii akka jiranis madda keenya kun ni himam. Mana hidhaa Qaalitti zoonii Jaaffaa keessatti kan argaman obbo Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaam, Hamzaa Daanaa fi Shamsaddiin Tsahaa ammoo guyyaa har'aa ganama maatiin dubbisuuf dhaqanis gadi baanii maatii haasofsiisuu akka dadhaban maddi Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii garas irraa dubbise kan himu yoo ta'u har'aa waaree booda ammoo maatii في نمون هدون غرست ملنيم بوليسين أقولين سين تاسفمون ألتشم اتفامو سانيم أو إمنو دي فتيرام مسنسا ماتي هدمتوتا كيسا نمن أورميا ميديا نشوركت ميكجر أتشم هدمتوني زوني جافال الفاتا كيسا كجرن تشكمام دكتوروني فياد أنفا في موتما باينان بكسن رمر مارا جراچو سانيم أكيجان أرغي هموتشم بوليسين أدفنو نورغو في مرغا هدمتوتا كنم كونمون وجون سانيس شاكي سمو كنيا كيسا بوسي jirajechuun dubbata maddi odeessa kana nuuf qindeesse. Namoonni gara mana hidhaa Qaalitti deemanii ol seenuu dhorgamuun alatti ittifaman sagalee guddaa fi gaddaatiin boo'aa jiraachuu isaanii ibsuun haala naannoo mana hidhaa Qaalitti jiru dabalataan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himeeram. Guyyaa sa'aatii 7 eegaluun abukaatoo hidhamtoota fi doktoroonni qofti zoonii Jaaffaa keessa seenuun warra mooraa alaa waliin illee gajibanii akka waliin qunnamin OMN odeeffateeram. Gama biraatiin gurmuun abukaatota hidhamtoota siyaasaa Oromoo fuula marsaa hawaasummaa gubbaatti akka ibsachim obbo Jawaar Muhammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaan akkasumas Shamsaddiin Tsahaa haala ulfaataa fi baay'ee haddeessaa ta'e keessa jiru. Jijjiiramni fuula dhukkubbii fi dadhabbiin isaan irratti mul'ate sadarkaa amanamuuf nama rakkisurra jiraachuus ibsaniitiin jiran. Talaga kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii ammeen ammaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaatti daawwachaa turtanidha. Ani Muhammad Fantaaleti ammas oduuwwanii fi oduulee odeeffannoon haaraan hodhufan hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. Fayyadaa.